egaa fi asii diigamee yoo dubbadhee nan qaanessaa akkasii laata ana no godhan no maaliif no waan godhetti maa hin qaano jechuudha waan godhetti hin qaano ma ma abadan jechuudha. akka qaanii waan jedhamu hin jiru hojiirra Sila turame Agaritti bara kun koo bar hattee oduun taane koo waliin yaa hojjenna hin bakka jijjiiramna jedhaniiti si maraxatanii sirritti fidan miti yaa malatti kiisi namaa fuutee seenteen hin taane amma immoo yoo waaqayyo nu gargaari nuun jechuudha nuun akka mataa kootiitti ani engaddas dubbadheera chaalenjii humne warri waaqayyoon sodaatanii warri kufaatii namaatti hin gammanne warri yeroo namni gammaduun isinitti tolu chaalenjii humne uffata ishee as jiru maallaqa ishee qabee kan jiru sana chaalenjii humne namni jaallattanii uffata irraa binna otoo qabnuyyuu hin binna bakka maaliif kufaatii namaatti namni hin gammanne namni gammachuu namaatti ta'u mucayyoon kun amma maallaqa ishee asitti qabamee jira irra jireessaan maallaqa ishee mana uffataa keessa jira maallaqa ishee baankii asii keessattis qabamee jiraachuu danda'a. Kanammoo maallaqa hin kenninaaf buusii buufnaaf odoo hin taane ishiillee gargaarree ofiisillee gargaaramna akkuma deeggarsaatti jechuudha. Dhugaadha nama gaddisiisa namni mana namaa hojjechaa ture naaf darba jedhee gaafa darajaa tokko gaafa qabatu darajaa sanarraa gaafa namni darbatee sin kuffisaa gama isinitti haa dhaga'amu. Nuuni ko birrii 1,000 2,000 daldalaatti laannee biyya nuu gashuu dide jennee boonya miti. Birrii san akkatti finne waan beennuuf ijoolleen kun immoo chaalenjii meeqa keessa darbanii ilmi dhiiraa tokko gaafa Dubaayin seenu dura mees eessa hojjeta aduu kana keessa hojjeta. Naa darba jedhee mucaan kun odoo nyaatiin odoo dhugin ishee wajjin illee walitti namman darbanii waaqayyo bultii ijaaree fi darajaa kana ga'anii jiraanna hin horra jedhanii maallaqi isaanii walakkaan asitti qabamee jira harka namaatiinis ta'u waaqayyo guyyaa qaba isan faraduu hin dandeenyu amma garuu akkuma walitti aannuti jechuudha namni astuu jaallattan namni yeroo isheen darbitee deemtu namni kolfa ishee jaallattan namni gadda isheen jaallanni hundi keenya bakka waan biraa miti isheen diskaawuntii baaftee jirti. Mindaa majjiyaa kanaa booddee birriin 200 buutuun baddi ijoollee keenya fayyaa qabna hin hojjetan waan ta'eef walumaa gallee hundi keenya dhugaa waaqayyo al-tokkeedhuma uffatuma tokko irraa binnee haa gammachiisnuun bakka uffata ishee qabee kan jiru maallaqi sun bakkuma abuuf callaa'e yoo isinitti tole chaalenjii kana jalqabna isin immoo waan jettan jedha. No, lubu ani maaliif dhugaa rabbii ana otoo inni gargaarsa barbaade ijoollee baay'ee karaa keessaa illee nagaafata. Dabalata immoo guruupiin illee hidhamee jira gargaarsi isinii ta'ee jira waan kanaan illee anallee jechuudha akkasuma nama biraallee kan gaafatantu jira jechuudha. Ani bakka jajjabinni keessaniitiyyuu anaaf gaadha. Maaliif sababiin isaa kaleessas hojjedhee hojiitti hin beeka malee ani gargaarsa harka namaarraa galata waaqayyo gargaarsi keessan inni sin na gargaartan inni sin jabaadhu naan jettan inni sin bakka akkasii naan jettanii anaaf gaadha. Maaliif an sammuu kiyya hojjedhee bakka yeroo kamiyyuu kaleessas hojjedhee nama ta'e har'as hojjedhee nama ta'a galata waaqayyo fayyaa guutuu naaf kennee jiraanii jechuudha. Silakkeeniif ani dhugaa akka kiyyatti dhimma gargaarsaa maaliif beektaa? Namoota baay'ee waa'ee gargaarsa kanaan illee karaa keessaallee jechuudha akkasuma namoota hiriyoota kiyyaan illee guruupiin hidhamee jira gargaaramanii jiru akkasidha bakka waan akkasiitu odeeffama isa kanallee ani hin barbaadu hagammaallee bakka yani gargaarsi sinnaagota yoo jiraate kana otoo hin argin galatooma kanarraa ani gargaarsa namaallee hin fedhu garuu jajjabina keessan hin barbaadu jabinni isin na jajjabeessu barbaadu maaliif kaleessas isintu jabaadhu naan jedhee na bukkee dhaabbatee miidiyaa kiyya fooloo godhee viidiyoo nun hojjedhu intin laayikii gootanii waan baay'ee gootanii na bukkee dhaabbachaa turtan. Jila kanii fi gargaarsa birrii miti lubbu gargaarsa birrii si buuf namiti ati ko nama fayyaa qabu kanuma keessii calleessuudha bakka ati kanuma keessii calleessina maallaquma qabatee kan jiru san uffata sana calleessu malee gargaarsa birrii ati iyyuu tokko gargaarta isa waaqayyo haa galatu. Naa akkas. Nagaan siniif haa ta'u hin dhaga'ama akkam jirtu saba waaqayyoo baga jiraattan maatii keenya.
Ameen. Ati Atillee bagana jiraatti. nooraatiin jennee irraa baadiyyaa hundi keessan yoo akkam jirtu astoo Wayyee booni. jalqaba irratti bagana gaangaltee basaasatti jira. Hundi keessanitti gaafa dhufu gaafa bulchuutu namatti tolta. Dubbiin hanga fa'iisanii wanti ta'u hin jiru. Fakkeenyaaf amma eenyu suurachaa galabbatu eenyu waan barbaade haa jedhu wanti har'a jedhamu hundi jechuudha borittiin manatu ijaarama. Siigalee agaan har'a darbatamu hundi kuufamee jechuudha borittiin manatu ijaarama. Gizee bixxillee na'u jedhanii warri saddaa. Siigalee yeroon daabboodha. Daabboon yaani fakkeenyaaf bixxillee gaafa biqiltu osoo galagashiin bishaatuumi. Wanti hundumtiyyuu dalagaltuudha jechuudha. Wanti har'a jiru boriin jiru wanti kaleessa jiru immoo har'a. Wanti hundumti ati fayyaa qabaattee jennaan ati sammuu qabaattee jennaan wanta ati har'a gootu boritti nama gootaa jechuudha. Yeroo darbe laayifii irratti waan ta'e dubbattee turte jechuudha. Namni tokko waan tokko gaafa godhu fakkeenyaaf aniin kuni waan asteer hojjetu yoon barbaade asteer bakka kanaa taasee osoo hin taane sammuun qabutti fayyadamee ogummaan qabutti fayyadamee beekumsa qabutti fayyadamee kana situ dubbatee laayifii irratti yeroo darbe namni tokko waan namni tokko godhu yookaan waan namni godhu sana irra godhuuf gaafa yaadu nama sana bakka sanaa dhiibee osoo hin taane sammuu isaatti fayyadamee jechuudha. Galee kanarratti atuun gorsan barbaadu. Atuun beekta waan ta'eef abbaan barbaade suura kee galagalchuu abbaan barbaade atuuf beekaami waaqayyosi beekaami. Haadhi nama fakkeenyaaf warroota amantii fakkaatu jirtu ijoollee maallaqa irraa qaban irraa hin qabne atuuf beekta waaqayyosi beeka. Ati beekaa hin balleessine akkatti bade sammuu kee hin beeku. Kanaaf yeroo hunda dhufte nama ifa gochuu nama yaada kennuu uummata sin barbaachisu jechuudha. Siigalee bakka kaleessaatti deebi'u yaadu iddoo kaleessaatti biyyatti haa ta'u eessatti haa ta'u sammuu kaleessaatti waan kaleessa hojjetu sana deebisee dhaabu waan isarra jiru sana bakka kanatti deebisuu yaada malee abalumaan laanjee namni keenya waan namaan jedhamu. Siigalee osoo ati waan barbaade goote dhufas dhabbii 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 deemsisee osoo ati dugdatti baattee miila kiyya tura ba'ee siigaa jechuudha ilmi namaa. Siigalee isa kanaafi wanti har'a jedhamu kun bor nama saalfachiisuu waan danda'uuf eenyuuf deebiin kenneen inni si jaallatus inni si jaallannes waan barbaade haa jedhu isa kanaaf ati bakka keessatti deebi'u yaaddi jecha isaatu eessatti sammuuti as jecha ati hin gada dubbatte kun qofti siif gaadha jechuudha kanarratti gochuun barbaadu galee kaleessa yeroo homaan beekni jiru kaleessa yeroo beekamtii hin qabne kaleessa yeroo foloomte mana kudhanii fakkeenyaaf kan yeroo foloomte sagalta dhibba sagal yeroo dhibba sagal irraa kaasee har'a garuu mana dhibba tokkoof meeqa irra jiru galee kaleessa yoo itti kaatee waan ta'eef har'a ammoo waan kaleessarraa oliitti hojjechuu dandeessu waan isaa olii hojjechuu dandeessu isa kanaafi ammallee ani akka beekumsa biyya takka wallaalummaa biyya waan isin jedhu warroota akkas gootee sana gootee kana taate sana taate ati beektaa waaqayyooti beeka bakka jedhu galee ani akkasii maaliif jechuun nama isa gochuu waan tokko barbaachisan maaliif firee osuma ati jechuudha dhiiga kee kana tuttee dhiiga kee cabsitee kun dhiiga kooti kana yoo jedhu dhiiga kee miti beekta waaqayyoof beeka waaqayyosi beeka namni sin amma atus beekta waaqayyoof beeka waaqayyosi beeka gaadha maqaa jabaadhu iddoo kaleessaatti waan ta'e hin deebine fixatti umurii keessa kamtu darbe sirlee keessa kamtu darbe ati hoogganaa dabartu galee habaabuun ammoo kunuunfameeti jechuudha takkaa cooligaa takka fakkeenyaaf habaabuun bonnaa sararaan gannaa tokko inni bonaa aduu itti baa yoo argate malee sigalee jireenya keessatti namni tokko immoo gaafa jireenya eegaluuf jabaa sigalee wanti kallachatti dhufee dhaabatu hin jiru wanti kallachatti dhaqamee itti galamutti wanti hunduu saayilentii qaba. Sigalee amma waan dhufe kun tarii si balleessu tarii immoo si balleessu hundumtiyyuu amma waaqayyo biraati. Sigalee tarii iddoo kanatti siif hin ta'uyyuu waaqayyo sababa godhe bakka ta'uu danda'an beekan beektu inni hamaanis namatti dhufu gaariis namatti dhufu hunduu ajaja waaqayyooti. Sigalee nama keessaa haa ta'u malee isa kanaaf tarii bakka kanatti siif hin ta'uu danda'a tarii bakka kanatti hin ceesisu waan ta'eef waaqayyo iddoo kanatti taasise iddoo biraatti ta'uuf ta'uu danda'a waan beekuuf ta'uu qabu. Kanaaf jabaadhu kana jirraa akkuma kaleessaatiin jedhaa inni biraan ammallee eenyuuf kana booddee ifa hin godhin maaliif inni sagalee faagalu isa hin gallee kanuun sagalee kalaaf ani kanan kana dubbadheef maaliif beektaa
Maaliif xiqqoo akka waan namni akkasii sodaatu akka waan namni itti leeyya'u maaliif hojjechaan ture hojii kiyyaa irratti hojjechaan ture ammas immoo hojjechaan jira dirqama hojiidha waan ta'eef jechuudha arraa sana ziruu miti otoon achi jiraadheeyyuu kun dirqama jiruudhaani jechuudha dirqama beezaan kamiyyuu yookaan dafeen ba'u waan meeqatu jiraani jechuudha sileetanii fi inni kun dirqama dubbachuun kiyyaa maaliif ittiin qaanu hojii kiyya waan ta'eetiif jechuudha. Nama sanas immoo yoo bichi yoo beekte yoo waan irraa qabaatte karaa WhatsApp illee dhuftee na dubbisuu dandeessaa rakkinni tokko hin jiru galatoomaa already ani bakka ani firiiduma Koi sodana aso. Sodaatti gadhiisi. Maayikii sodaatti. YouTube dalagaa okay. YouTube sana allee harka keessaa qabu waan ta'eef YouTube dalagaa. Kun fa'u dhugaa YouTube dalagaa. YouTube YouTube dalagaa rabbiifu. Jabaadhaa okay. YouTube dalagaa. Jabaadhaa okay. Dusni kabajaa dusni jaalladhaa waaqessi kana. Manusiata jana kake nuntai galatomi ya kete mo fato bayar gad Mechu okay Oh, Kam sodde. Nagaan siniif baay'ee obboloota koo amen sifillee baay'atu akkam jirta akkam jirtu nagaa keessanii jirra sattata balata waaqaa galoo astuu maatii keenya ejjatti baddani nu jala jirra hin bannenu sanyii baddurraan nu argamenu sanyii baddus miti Amen. Ante kullaa tokko mata duree tokko. guddaadha yesuus nu maal sanyii baddurraan argamne acha barbaaris miti waan nu gale hin goona waan nu galle immoo hin goonu illee dhaabbannu illee keessas hin beeku kanaaf hin bannu hin badda maqaa yesuusin gooftaan sin jiraachisa rakkoo hin qabu beektu biyyi lafaa chaalenjii qabdi gooftaan dubbateera biyya lafaatti rakkina qabdu ani biyya lafaa mo'eera sin garuu jabaadhaa nuun jedheera fooliin keenya ormatti hin tolu yoo guddanne yoo miidhanne yoo kofallee hin tolu beektu namatti kanaaf namoonni osuma gaarii fakkaatanuu maal jedhanuu boollanuu qotu namni baay'een isaanii nutti kolfanii boollanuu qotu waaqayyo garuu nu dabarsa kiyyoo namni nuuf kaa'e innaa baga jiraattan dhugaadha isinii kan namaa fi kan seexanaayyuu dhiisa namni yookaan kan waaqayyoo ta'a yookaan immoo kan seexanaa ta'a namni nama ta'ee si lafarra hin jiraatu hundumtiyyuu immoo ergama isaa hojii isaa raawwata. Kanaaf innis hojii isaatti jira inni ergama seexanaa ba'eesi nutis immoo ergama keenyarra jira warri ijoollee waaqayyooti ergamni keenya immoo amma dandeenyutti amma beeku hojjennee nyaachuudha isa immoo dafqinee nyaachuutti amanna kan addatti immoo warri nu wajjin hojjettan immoo nu beeku waa'ee keenya sanitti immoo nu barbaachisu kanarra kan darbes baay'inaan dubbannu yaa saba akkasii jabaadha kanaafuu waaqayyo jira isin hojii waaqayyo jira nullee immoo yoo akka obbolummaatti akka ilmaan abbaa tokkotti sin gargaarraa sin bira jirra jabaadha waaqayyo guddaadha gooftaan sin eebbisa kaleessallee isaan lafaa kaatanii har'allee sumaan lafaa kaatu si jammar isinii yomaa wanti dhabdan hin jiru gooftaa qabdu waan hundumaa kan jaalu jechuudha kanaafi Wangeelli mana keessan jira waan ta'eef isin hiyyeessota miti si warra rakkina lallabu miti haa ta'u garuu yoo wanti hunduu akka qaba isin egaa nama waaqayyooti sin namni iyyuu isinirraa gargaarama kaleessa nama gargaaraa turtanii har'as nama gargaartu akka nuti garuu nutti dhaga'amuu danda'anu amma gaafa dhufnee isin gaafa nu tarite rakkina barbaaduu laata rakkina rakkataniitu rakkina fi yookaan immoo gargaarsa gaafachaa jiru jennee nutti dhaga'amuu danda'a isin garuu rakkina qabaattanii rakkina keessaan dubbachaa jirtanii haa ta'u iyyuu nuti fakkeenyaaf nuti ijoollee waaqayyoo foolii walii beenna yaada keenya walii hubanna nuti ilmaan abbaa tokko waan taaneef hafuurri nutti fayyadamu tokko waan ta'eef inni nu keessa jiru tokko inni nuti ittiin gaggeeffamnu tokko waan ta'eef waliif hubanna nuti. Kanaaf yoo rakkattanis rakkina keessa jirtan keessaa isin baafnaadha ammaan kana nan dubbachuu barbaade
Kanarraa kanaaf immoo namni Yesuus qabu rakkina tokkoyyuu hin qabu. Maaliif Yesuus waan hundumaa hin caala waan ta'eef. Qabeenyi keenya, firri keenya, nagaan keenya Yesuusidha. Inni mana keenyadha, inni da'oo keenyadha. Iddoo boqonnaa keenyaatiin sila isa qabnuuf nuti rakkina tokkoyyuu hin qabnu jechuudha. Namni immoo gaafa isinii matu ebelo akkas godhe gaafa isiniin jedhe isinii matu nama guddachuu keessan hin jaalanne jechuudha. Isinii galee agartuun namaa namni ijuma lamaan tanaa qabaatu malee ijumti lamaan tun waan meeqa argiti beektu namoonni baay'een ija foonitiin nama ilaalu namoonni baay'een ija hafuuratiin nama ilaalu. Namni ija hafuuratiin nama ilaalu immoo waan baay'ee namarratti arga. Namni ija foonitiin nama ilaalu immoo waanuma tokkoyyuu yoo arge shuma saniin waan baay'ee facaasaa oola jechuudha. Kanaaf nuti gaarillee yoo hojjenne badaallee yoo hojjenne maqaan keenya hin tolu. Maaliif biyya lafaa Yesuus ifuun tolle waan ta'eef. Warri biyya lafaa keessa jiranii nutis biyyuma lafaa keessa jiraanne biyya lafaarra jiraachuun gaa cubbuu miti. Biyyi lafaa nama keessa jiraachuun garuu cubbuudha. Namni biyya lafaa keessa jiru immoo galma namaa, jireenya namaa, gammachuu namaa waan hin barbaannee fi waan baay'ee namarratti godhaa oola. Kanaaf isin nama dhufetoo fiillafiiti isin gaafate deebii jiru deebisuufidha. Kanarraa kan ka'e immoo waan intini jechuu hin qabdani jechuudha. Nama fakkeenyaaf ergan guyyaa wanta kan akka biyya galtan ergan dhagaye waan baay'ee nagaa dhugaa dubbachuuf lakkisaanuma bira ga'een waanuma isaanii natti maniin fudhadha malee oduu namaan qabadhu jedhee tana waan baay'ee nattaasaan dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanaaf egaa namni immoo waan baay'ee in argaa rakkannee arginee jirra. Biyya ormaa keessa waan jirruuf waan baay'ee jira waan ta'eef ana waan baay'eetu natti dhaga'ame. Namatu achi baasuu dadhabanii nama adii qabaatanii too wabii ta'uu fi dhabanii too taa'anii naan jedhaninna. Animmoo ayidiin qabaa dhaqeen lakki baasuu laata obboloonni kun obboloota kooti jecha afaan ture. Nama tokko taasifnaan namni tokko natti kolfe dhugaa waaqayyo dubbachuuf akkana miti maaloo akkana jennaan. Imma raatte ati gana wanjala indagana ofitti dabalachuuf hinaa jedhan dhugaa waaqayyo dubbachuuf.